Kafuune hordoftoota OP Miidiyaa har'a sagantaa gorsaa fi mammaaksaa isiniif qabanne dhiyaannaa. Dubbii keenyarraa keessatti dubbii warra sadii akka sadiitti fixanii jedha mammaaksa keenyarraa. Dubbii warra sadii akka sadiitti fixanii, dubbii warra gowwaa sossobaan fixanii, dubbii warra hayyuu dhugaa itti himuun fixanii, dubbii warra looyinaa sodaatuudhaa sodaachisuun fixanii jedha. Kaddiyaanu waa sadii sitti hin fakkaatinii, dubbachuun beekumsa sitti hin fakkaatinii, obsuun wallaalummaa sitti hin fakkaatin, nama kabajuun sodaa sitti hin fakkaatinii jedhamu. Waa sadii hin seeninii jedhamu. Nama beektu hunda fira kee hin seehin, nama si lolu hunda diina kee hin seehin, nama badii irraa si dhorku hunda waan hammeenya sitti yaadu hin seehinii jedhamu. Waa sadii hin hawwin, bokokaa qoofaa miti hin hawwin, abaarsiin eebbaa miti hin hawwin, summeen qoricha yookaan dawaa miti hin hawwinii jedhamu. Waa sadii jettee hin tilmaaminii, nama koflu hunda gammadaa seetee hin tilmaamin, nama dureessa hunda arjaa jettee hin tilmaamin, nama dhabaa hunda doqna yookaan bakiina jettee hin tilmaaminii jedhamu. Manguddoon waa sadii jaalatu. Oduu jechuun haasawa gaggaarii jechuudha. Aduu cimaa yookaan aduu ganamaa jaalatu. Adii waan akka aananii coomaafaa dubbii dhugaa jaalatu jedhamu. Waa sadiif jaaladhu jedhamu. Aadaa kee eenyummaa keetiif jaaladhu. Afaan kee mallattoo keetii jaaladhu. Sabni kee dhiiga keetii jaaladhu. Waa sadii hubattu malee hin seenin. Dubbii keessa hin beekne hubattu malee hin seenin. Bishaan gadi fageenya isaa hin beekne hin seenin. Imala daandii isaa hin beekne hubattu malee hin seenin jedhamu. Gaa keenyarraa mammaaksa yeroo biraa kan dhibiin qabannee isiniif dhiyaanna. Hordoftoota keenya rakkoowwan jajjabaa addunyaa irratti akkuma uumetti jira. Guyyoo Waariyoo guutuusaa isinitti hima. Its officials are emphasizing that the pandemic was, quote, made in China. Haadwar muummee ministeera Kanaadaa Soofiyaa Girigoori Truudoo, haadwar muummee ministeera Ispaanish Begooni Gomez, gargaara pirezidaantii Biraaziil Faabiyoo Waajingiraa, leenjisaa Arsenaal Mikael Arteetta dabalatee namooti bebeekamoon addunyaa hedduun vaayirasii koronaatiin yommuu qabamanii, pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald J. Trump, muummichi ministeera Kanaadaa Jastiin Truudoof taphataan kubbaa miilaa beekamaa dhalata Poorchugiis Kiristaanoo Roonaaldoo faalleen dhibee kanaan shakkamuun qoratamanii bilistaan koronavirus yookaan seever acute respiratory syndrome gabaabinatti immoo COVID-19 jedhamuun beekamu dhibeen qilleensaaf tuttuqa qaamaatiin namarra gara namoota adda darbaa jedhan kun dhibee addunyaa weeraruu yookaan pandemic disease jedhamuun dhaabbata fayyaa addunyaatiin labsa. Bultii muraasa keessa Chaayinaa, Awurooppaa fi Ameerikaa illee weerara dhibeen kun biyyoota Afrikaa illee keessa mul'achuusaa dubbata. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald J. Trump koronavirus maqarra jijjiiruun Chinese virus yookaan vaayirasii Chaayinaa jedhaniin Chaayinaan immoo Ameerikaan nu miidhuuf dhukkuba kan maqaa keenyaa yaam jechuun dhukkubichi loltoota Ameerikaa gulseene jechuun wakka cufaa fuduuf yeroo dhibeen kun addunyaa weeraruun ilmaan nama banaaf bobba dhabanii rakkachuu jiranitti warri addunyaa irraa humna gurguddoo qaban lamaan jechuun Chaayinaa fi Ameerikaan dubbii walitti dadarbachuun soda guddoo jedhan. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp erga fuula Tiwiitar irra dhiyootan barreesseen daandii qilleensa sababa dhukkuba Chaayinaa miidhamsuuf gargaaruuf Ameerikaan qophii jechuun isaa dabri biyyooti fira Ameerikaa hundi dhukkuba maqaa Chaayinaatiin yaamuun Beejiing waan dalansiis fakkaata. Dubbii himaa ministeera dhimma alaa Chaayinaa Geng Shuang Ameerikaan maqaa balleessa dhara Chaayinaa irratti oofuu jirtu dhaabdee rakkoo sababa dhukkubichaatiin biyyisii weeraruu jirtu irratti xiyyeeffachuu qabdi jechuun dubbata. Dhibee koronavirus amma addunyaa weerartan aanaa godhusa walitti qabadhu namooti 198 ol yoo qabamanii kanallee keessa namooti 800 dhiyaatan laf dhugaa godaanu isaanii dubbata. Cufaa fuduuf dhibee addunyaa weerarte ilmaan nama harkaaf maqaa wallagachiiftan aanaa godhusa walitti suqunadutti Afrikaa keessa biyyooti 26 dhukkubichaa yoo qabamanii Itoophiyaa, Aljeeriyaa, Afrikaa Kibbaa, Senegal, Sudan fi Soomaaliyaa dabalatee biyyoota Afrikaa hedduulleen dhibee kanaan rakkachuu isaanii dubbata. Such comments by senior U.S. officials have infuriated. Eeggannoowwan dhibee vaayirasii koronaaf godhamuu qaban. Harkoo fi sirriitti saamunaan dhiqachuu,
tamsa'ina dhibee kanaa hir'isuu fi namoota biroof of eeggannoo gochuuf afaan ofii ukkaamsuun qofa'u yookaan atteeffachuu. Namoota dhibee kanaan qabaman waliin wal tuttuquu dhiisuu fi haala of eeggannoon guuteen kunuunsuu. Iddoo fi meeshaalee qaqqabbiin itti baay'atu yeroo yerootti qulqulleessuu. Harkoo fi osoo sirriitti hin dhiqatin funyaan, afaanii fi ijoo fi tuttuquu dhiisuu. Harka wal qabuun nagaa wal gaafachuu dhiisuu. Bakkeewwan namootni baay'inaan itti argaman dhaquu dhiisuu fi geejjibawwan namootni baay'inaan yaabbatan fayyadamuu dhiisuu. Yoo mallattoo dhibee kanaa ofirratti argine dhaabbilee fayyaa naannoo keenyatti argaman beeksisuun yeroof mana turuu. Fayyaa ta'a. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork. Egaa Corona vaayirasiin addunyaa kana walitti tokkoomse akkamitti mee yaada kanarratti Ustaaz Naasir waan jaan qaba. Biyya tana gartee aadaa hawaasa gargaara, hawaasan saamina, hawaasa kinkijibna tokkummaa dhaamsa guddaa keessa jira. Corona virus osoo isin jaalatin dirqiidhaan isin tokkoomse obbaleeso. Corona virus wama adraaka corona virus maaltu si beese corona virus waan inni ta'e. Corona virus akkitti beeynu tokko nu godhe. Addunyaa hunda bakka takkaa hunno yaa rabbi nu taasise. Yaa rabbi namu yaa rabbi corona virus nu raafasje. Bar Trump dengadda bar guyyaa alhadaa aboo bakka jirtanii rabbii jaati gara rabbii deebi'aa toobadhaati. Rabbii keessan kadhadhaa jee bar. Dhukkuba kana wanni nurraa kaasu rabbii malee wanni biraa kan jiraamanii Salaateen irra baaka. Billaa